Ardi? Ardiya. Ya, Ardiya. Bilame. Iddoo kami? Ardiya. Ardiya bira jiru. Ardiya. Naannoo kami inni? Eessa naannoo kami? Naannoo kami? Makiina fagoo deema miidha kam. Eessa maal jedhama? Aanaa maaliiti? Aanaa manna. Aanaa maannaati? Aanaa maannaa ganda maaliiti? Ganda Obroo Godaanaa. Eenyu si fides? Ani hin beeku waan. Akkanumatti ofiin dhuftee? Nama si fide hin beektu? Nama waa tokkoyyuu nama na fide hin beeku waan. Eessa bulteedha? Alfaqii koo malee eessattan nama na fide beekaan. Iddoo Alfaa koo malee. eessa bulteedha galgala? Ammoo Natti eessa bulteedha? Maal si godhaa raama? Daa'imti xiqqoon kuni maqaan keenya inni? Maqaan keenya? achiin bullee Maqaan keenya inni? hin beeku. Okay. Maqaa siis hin beektu, eessaa akka dhufte hin beektu, garuu aanaa maannaa jettee dubbatti. Waajjira poolisii geessinee keenya namoonni maatii daa'ima kanaa beektanii viidiyoo kana sheerii godhaa fi waajjira poolisii geessinee akka isaan maatiin dhufanii fudhatan goonaa galatooma. Na yaadattetta? Walaasii yaadadhee. Eessatti na yaadatte? Alhamdulillah. Hin gadhiisinii yaalchisi midhaan dhukkuba ishee. Abdii jechuun islaana godhatanii. TikTok jiraatu gaas. Isa. Abshir ishee hin gadhiisin mucaa kana waan siif gargaaruu dandeenyu yoo jiraate natti himee bilbila kun sii kenna akkasii yaalamtu goona malee akkasitti hin gadhiisin. Yoo makiinaa yeroo agartu makiinaa faana fiigdi maqaan keenya natti. Habiba. Obboleewwan viidiyoo kana sheer gootanii haati argamtee jirti. Kunooti adde Habiba. Mucaa keeti miti? Warra sheersii godhe galatooma jedhinka. Galatooma. Umurii keessan naa fadheera. Kunaa jiraadhu ati immoo abdii koo. Amiin. Karaa hundattuu rabbi si haa eegusis. Amiin. Dhabeen oolee. Inni abduu bakka kana booda waan si gargaaruu qabnu jiraatan nutti himi siif haa yaalamtu obboleewwan galatooma waajjira poolisii geessinee dhaqxee himattee ilmoo si argattee gara mana fudhattee galaa jirti ulfaadhaa obboleewwan thank you fudhuu galee immoo abshir mbooyin bakka qabadhu deemishi abshir